والردين برسيسو حواسبي دكان الرابازو جزا خيسان ربو أردفتوتا حدا جعفر نعرف بقنا قاعد افتني يويا أمس يويا جرجرتو المال ورموك قال في دقاري إن شاء الله مي وانت كتكدتش يوتنا قافي برباد النقافة جرجرة نمني نقافة تنجرن جتشالامي إن شاء الله يعني قافي هودي باقي متي نما كل أفر قفر نقافة تكون فرتي قافي برباد النقافة تجنان نمني تكون فرتي قافي نقافة سلولولا مال جدي هيرومتي جرتا نانجئ هيرومتي جرتا نو قافي بقين عجائب سيسو صوبيكو نقافة وسا يا سلولو ايين هيرومي جرا هيرومو كيسالي هذا إن متكوتي جلاني هيرومي جرا قافي لما فا بورتيتو بالنقافة بقى لفتي هذا جافي قافي كو توكو جتي أبا جافي إيستي جالة إيقلتني أبا جافي إيستي جالة إيقلتني أبا جافي جالة كان إيقلي أنا سعودي جرا إني قاعدة جرا أكستي إيستول برتني يوتي واتساب راني غير واتساب دي إني دوران نبيكان غرو سنبيكو أنا واتساب بمساندة برتي أو ميديا دا أكسني إيست جالة إيقلتن كجرا إني قاعدة جرا أنا سعودي جرا أكستي جالة إيقلي لما فا وقامي قدي بيا أورما رفتي والله I think وقاكو أتوربا نفقات بيا أورما كدوفي نيجر أبرومسا فيتي جولين مقارا يرو سنتي جولو بعدن برومسا سينا برومسا كي يفيتي قبتلين نادوفني عارا كانوا كان كتاي بيا باي نا وقاكو أتوربا نفقاتا أكس بالأيادا أكيرو سنومريك يا بانكينا تيمتي جتشالا سدفا كايو بيا أورما رفتي قلمان جيسي كايو بيا أورما رفتين قلمان جيستي جتي والله الحمد لله أنتو كفا يرو بيا بأساني نما ننقرقاري جدي بيا بايتو جرا الحمد لله نما سنقرقاري نمني سنججرا مقدا فيدي ججرا ميجرا جتشالا إيين همتو كفايو بيا بايفساني قلت إيرا قرو نمني إلمي نما يو قلتلي أولما دبالتشو في بيا أورماتو رمالي أني قرو وايادي قلت إيجرا تكفا كروركيا وفيف جتشا كانوا فيف قلتو mana yoo jaaradhe ningala jedhee jira alhamdulillah manas jaaradhe galis jira galee immoo ulfaayillee as deebi'ee jira karoora kiyya maal sin fakkaate ilma tokko biyya ormaatti dahee guddisu karoora koo ture kun maaliif jennaan ijoolleen biyya keenya keessatti guddattee fi ijoolleen biyya alaatti biyya ormaatti guddattee garaagarummaa qabdi maaliif jennaan ijoolleen biyya ormaatti guddattee qaroodha ijoollee bilxiidha aroo yani araada jedhanis sanii akkasi jechaadha kuni karoora keeti ilma kiyya biyya ormaatti guddisuun kuni karoora keeti durumarraa hojjechaadha ilma tokko biyya ormaatti dhalee guddifadha kan jedhu karoora qaba eeyyin alhamdulillah guttadhee gaafii sooli netokki dhaabbattee harka gaafii sadaffaa jettee jirti karoora biyya ormaa tana guddisee jira gaafii arfaffaa shan jettee yaa usiin arfaffaa naaf hin bareessine gaafii shanaffaa jettee dogoggortee oduu arfaffaan jedhini abbaa jaafee moo jaafee irra jaalattaa galatamu jettee jirti kuni gaafii omaatuun qabu ka abbaa jaafee moo jaafee irra jaalattaa ka jedhee jaalalli ilmoo ka biraa kan jaarsaa kan biraati jecha walitti hin dhufu maaliif jennaan dubartiin tokko iddoon isiin jaarsa isiitii qabdu kan biraa iddoon isii ilmoo isiitii qabdu kan biraa walitti hin dhufu jaafis akka ilmoo kiyyaatti jaaladha abbaa jaafis akka jaarsa kiyyaatti jaaladha maatii kiyyaas akka maatii kiyyaatti jaaladha hunduu iddoo ofii adda addaa waan qabaniif walitti hin dhufu abbaa jaafee fi jaafeen tokkoffaa waliin madaalan maaliif jennaan jaafeen ilmoo kooti abbaan jaafee jaarsa kooti kanaafuu abbaa jaafee akka jaarsa kootitti jaaladha jaafee koo akka ilmoo kiyyaatti jaaladha garuu osoo ilmoo biraa
dahee Jaafarii fi Sawwal madaalsiste maybe deebinkii adda ta'uu danda'a. Kan ammoo hunduu iddoo adda addaa qaba. Jaafanis iddoo adda qaba, abbaanis iddoo adda qaba jechaadha. Waliin madaalamu ilmoo fi abbaa walitti dhufanii jechaadha. Anaaf akkas anaafi abbaa Jaafee fi Jaafee keessaa kamirra jaalata ka jedhuu fi Jaafeen ilmoo kooti. Abbaan Jaafee dhiirsa kooti. Kanaafuu wal bira qabuun hin danda'amu. Tarii yoo obboleeyyan Jaafar obboleeyyan qabaate obboleewwan isaa bira wal bira qabuun ni danda'amu. Garuu kun waa walitti hin dhufneef wal bira qabuu hin danda'u. Lachuun hin jaaladha. Abbaa Jaafee akka jaarsatti Jaafee akka ilma kiyyaatti. Siifan oroo Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga nagaan dhuftee haadha Jaafee koo jabaadhu haaluma kanaan itti fufi. Mashallah gaafii kiyya abbaa Jaafee biyyatti moo biyya ormaatti wal fuutan jedhuuf abbaa Jaafee biyya ormaatti wal fuunee cidha kennaa Saudi Arabiyaatti godhannee garuu cidha guddaa akkas ho'isan yookaan cidha alatti godhansanii miti mana keessatti jechaadha. Cidha mana keessatti goone viidiyoo isaa asirratti gaaf tokko viidiyoo nyaataa qofa garuu nu mul'annu asirratti isin gadhiise. Innaa cidha kenna biyya Saudi Arabiyaatti godhannee mana keessatti garuu alatti qasirtu sun ta'in jaalala eenyutu dursee dhiyeesse fi ka jedhu kana jaalala innis na jaalata garuu yeroo sanitti abbaan Jaafee nama afaan baafatee si jaalata jedhee yaani na baay'ee haasa'u miti baay'ee callisaadha yeroo isaa wal baruu. Ani immoo baay'ee dubbadhaa baay'ee kolfaa baay'ee taphadhaa. Innaa jaalala yeroo jalqabaatiif ana jechuun hin danda'amu. Maaliif jennaanini ani si jaaladhee jira. Garuu dhiira waan hin amanneef si amanuu hin dandeenye jedhee namni deebii gaafii dhiyeesseef yeroo jalqabaatiif ana jechaadha. Kan isa jaaladhes jaalala siibseef ana jechaadha. Ana jennee haa fudhannu. Eenyutu dursee dhiyeesseefi. Eenyutu dafee aaraa namni dafee aaru ani baay'ee aara homa xiqqishuu irratti aara garuu maashaallah yoo san araarsa. Eenyutu dafee aaraa anatu dafee aaraa biyyi ofii daaraaf jiraatuu feetu biyya kamii biyyi of duraaf jiraachuu feetu biyya kamii biyya Itoophiyaa keessa jiraachuu barbaada. Biyya ormaa waggaa dheeraa jiraachuu barbaadu. Naannoo yoo taate Adaamaa jiraachuu barbaada. Adaamaa waanuma namni jedheef malee aanudoon haa taate humna kiyya qabaadhe Finfinnee galuu barbaada garuu hin danda'u. Maaliif jennaan kiraan manaa guddiidha lafa achi hin qabnu kana waan ta'eef hin danda'u garuu bakka hin jiraadhu iddoon hin jiraadhu iddoon abbaan Jaafee illee filatee numarruu filanne Adaamaadha inshaallah yoo Rabbi jedhee. Ammas lafa Adaamaa waan qabnuu fi achuma irratti ijaarannee yaa achi galuu kennan oolu jechaadha inshaallah gara fuula duraa. Erga wal fuutanii waggaa meeqaa erga wal fuune wallahi waggaa 7 ta'inna 7 ta'uun oolu bara 2017 beekan waggaa 7 ta'uun oolu garuu ana akkasitti dhibbaan dhibbatti beeku waggaa 7 ta'uun oolu. Osoo abbaa Jaafee fuudhuu barbaade ni ayyamtaa fi gaafin kiyya kanumaa akkam naaf deebistu abdii qaba. Abbaan Jaafee yoo fuudhuu barbaade eeyyeen ni hayyamaa fi garuu bishart tokkoffaa jechaadha waan ani isarraa barbaadu naa guutuun isaa dirqama. Fakkeenyaaf ani mana kana keessa jiraachuu barbaadami waan ani itti jiraachuu barbaadu sanii fedha kiyya naaf guutuun isaa dirqama tokko. Lammaffaa immoo jechaadha jaartii fuudhu san akka kiyyatti waan isiin barbaadu hundaa guuteef yoo jedhe dhibbaan dhibbatti ni ayyama. Fakkeenyaaf tarii rabbiin qabeenya nuuf kennee duroomnee tiniini qabeenya guddaa yoo qabaanne mana seddoo lama yoo godhanne fakkeenyaaf amma daanatti yoo jaalanne biyya keenyatti ni qabna arsitti mana lama ta'aa jechaadha. Mana sanitti ni fuudha yoo jedhe wallahi hin hayyamaafi. Maaliif jennaan rabbuu beekee qabeenya nu kenne immootu yeroo hundasuma magaalaa taa'uun hin danda'amu achillee deemuu waan jiruufi
inni keessattuu inni yeroo baay'ee namni deemu qixxee lafaa dhiira jechaadha maatii bira jaartii bira maatii bira jaartii bira dhiira waan ta'eef karaa kanattis rakkatuu waan jira waan nama qunnamu hin beekanii immoo yoo rabbiin tariiti ilmoo kenneefi ilmaan inni argatu sun obboleeyyan Jaafar taati sababni yeroo baay'ee masaanuu jaaladhuu fi ani obboleeyyan dhiiraa lama qofaan qaba kan waliin dhaladhe jecha kan garaa kooti obboleeyyan shamaraa ana malee shanii ana hojii jaha jechaadha innaa jahan kana rabbiin ergini ilmi namaa du'uunis akkuma jiraatu jiru du'uunis jira an obboleeyyan lamaan kiyya kun osoo lubbuudhaan na jalaa darbanii homaan qabu jechaadha garuu osoo ilmi masaanuu haadha kiyyaa jiraate hoo obboleessa kiyya gaafa rakkadhe gaachana naaf ta'a obboleessa naaf ta'a alagaaf dabarsee nan kennu aga fedhe haati kennas gargar taatu haati isallee na jibbitu inni nan jibbu jecha maaliif jennaan oromoo yoo mammaaku aanan reeffatti aadaa jedhanii kanaafuu an ilmi kiyya kophaa akka guddatu hin barbaadu haa fuudhuun hin hayyamaaf dhibbaan dhibbatti hayyamaaf fuudha abbaa Jaafee jaartii halaalaa yoo taate sorry obboleeyyan kiyya neetworkiidha እሺ gaafii gannattuu baga nagaan dhuftee jajjabeetoo welcome jettee jirti gaafii qabaa obboleettii qoodhiifama waliin garuu gaafii tokkoffaan eenyutu gaafii jaalalaa waliif dhiyeessee siimoo abbaa Jaafee yeroo baay'ee gaafii kana duraa yeroo Facebook qabullee Facebook kootirratti na gaafatan even yaadda gaaf tokko Facebook hijaamni koo qaama kooti jedhu irratti barreeffama siin bal'eessee yoo xiqqaate koomentii kumaa ol dhufe keessa koomentiin badalleen dhufnaan diliitii godhee mee gaafii barbaadan na gaafadhaa jennaan dursanii kana kan na gaafatan jechaadha eenyu gaafii jaalalaa dhiyeesseef gaafii jaalalaa dhiyeesseef ijoollee maaliif jennaan dura ani odoo waliin haasa'uma keessa firoomni illee jira duraayyuu faamiliidhaaf firooma walitti qabna oromaa haasofnu jaalala keessa seenee tas jaalala keessa seenee malee yeroo abbaa Jaafee wajjin wal baratu jaalachuuf jedheeti miti sirumaan ijoollee baadiyyaatti seeruma jedheen jaaladhas jedhee hin yaadne immoo jaalalli gowwaadha tas ta'ee jaaladhee jaalannaan immoo ittimi ansi jaaladheen jira jedheen kanaafuu ana garuu gaafii tokko gaafii lammaffaa jedha yeroo duraatti wal biratti yeroo duraa wali biratti keenyaa kenniteef beektaa yeroo duraa kennaa isaa kennite jedha yeroo jalqabaatiif abbaa Jaafee waliin wal argu kennaa eeyyan kenneef jira bilbila Samsungidha yeroo sanitti bilbila baay'ee jaalatamaa fi filatamaa bilbila bareedaadha bilbila kenneef jechaadha sababni bilbila kenneef illee bilbilli isaa yeroo viidiyoodhaan haasofnu sagalee faanuun dhageessistuu na aarsiti bilbilli isaa san asitti Suuditti irraa hambifadhee yoo inni cidhaaf dhufu yoo sargii godhachuuf as na bira dhufu bilbila haaraa bitee kenneefi kennaa yeroo jalqabaatiif isaa kenne bilbila kan inni sii kenne hin jedhu kuma ani kenneef na gaafatte kenniteef beektaa eeyyen beekaa bilbila kenneefi jireenya uumachuuf faayidaa qaba moo miidhaa qaba namoonni tokko bultii uumachuun ulfaata jedhu wallahi bultii uumachuun faayidaa qaba faayidaa guddaa qaba maaliif yoo jettanii tokkoffatti namni bultii jaarate tokko nama gad dhaabbataa ta'a fakkeenyaaf dhiirtis ta'ee dubartiinis gaafa bultii jaaratte sani gad dhaabbatti ta'ala keessa deemullee hin dhaabaa dubartiin ala laaltullee ni dhaabdi dhiirti ala jedhullee ni dhaaba maaliif jennaan bultiin kuni waa hedduu walitti hidhamaa qaba tokkoffaa waadaadha maal jedhee rabbiin dhiira tokkoon jechaadha dubartii gaafa nikaa hidhatirraa dubartiin sun keessattuu gaafa fuudherraa amaanaa isaati taati amaanaa eenyurraa rabbitu amaanaa itti nu kenne jechaa dhiira sanitti nu nyaachisuun nu obaasuun nu uffisuun akkuma jirutti ta'ee nu kunuunsuun nu eeguunillee amaanaa isaati jechaadha bultii namni bultii jaarachuu ni ulfaataa maal jedhanii fakkeenyaaf namni gariin ni akka abbadaaf bultii jaarachuu fi wacii guddaa baasuu sargi guddaa diggisuu injiraa miree waan akkasii baayoon anillee sargiin hin jaaladha biyya waan hin taane biyya ormaatti waan ta'eef birri kiyyan fixu jedhee manumatti sargi gootee jechaadha garuu bultii jaarachuu jechuun qaama kee qalbii kee iddoo tokkotti sassaabdee bakka tokko teessuu jechuu kana jechuun bareedaadha maaliif
dhiirtis alaa dadhabee yoo galu jaartii tafuura baafatu jaartillee mana keessa waan fedhu taatu jaarsi tafuura baafatu ilmi namaa bar dirqama namni isa barbaachisa dubartis ta'e dhiiras ta'e dirqama namni isa barbaachisa fakkeenyaaf ati yeroo kamuu yoo jaarsa kee waliin jiraatte yani jiruun san caale jiruun gaarii waan jiru nan fakkaatu bultii jaalachuun baay'ee bareeda wallahi ana akka kiyyatti baay'ee bareeda alhamdulillah rabbiin bultii halaalaa bultii gaarii bultii khayrii nuuf haa kennu obboleeyyan kiyya kasamarallee jaarsa gaarii rabbiin isinii haa kennu bultii jaaladhaa hin sodaatina isiniin jedha ilmoos immoo horaa argadhaa warra abbaan jaafee na bira jiraate wani jaafar irratti ijoollee sadii da'ee jechaadha waggaa waggaan daha jaafaran waggaa lamaami ilmoo biraa kan waggaa tokkoo fi garaa keessas jira jechaa yoona garuu carraa ta'een irraa fagoo jira abbaan jaafee dhugaa nu ibsimee maalii nu gorsitaa ani wanni isin gorsu bultii jaaradhaa warri shamaraa eeyumaa warri dhiiraa fuudhaa akkanatti taa'inaa kophaa keessan isiniin jedha saadaashoo gaafii na gaafattee jirti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh baganagaan dhuftee gaafii tokkoffaa jettee jirti maatii keef meeqaffaa dhalattee maatii kiyyaaf ani intala sadaffaati tokkoffaa Jamaal jedhama ana dura dhalatee lammaffaa Aishaa jedhamti ana dura dhalatee ani sadaffaadha yeroo baay'ee mana keessatti ani garuu namni na jaalataa kan arge hanguma biyya ambaa deeme kana duraayyoo biyya jiru baay'ee nama rabbaashinyaa ture garuu yeroo an biyya deemu jecha yeroo baay'ee yoo haati kiyya dubbattu natti manii osoo lubbuun jiraadhu intalti osoo du'e akkas baay'eetti dhagama akkaati kiyyaaf abbaan keenya jaalatan immoo akkasittiin arge jecha inni caalati immoo akkamitti arge biyya kanaa galee koronaan akkuma tasaa galee yoo sanii ani ayyooti jedhu kubee ayyoo gaafadhe deebi'ee ji'a 8tti Itoophiyaatti deebi'ee ji'a 8tti namni dalagee hagam birrii harkatti qabatare ji'a 8 keessatti yoo duraa haadha kiyya yaaleerra ture yaala haadha kiyyaarra ture erga haadha kiyya yaalee birrii liqeeffadhes birrii namarraa jira birriin kunis jira kana hunda kafalee yoo an geesse birrii ji'a lamaa moo kan harkatti qabadhu abbaan jaafee u'uu gallu malee jedhee hin galle yeroo gallu sanii koronaan hin dhufee biyyatti nu hambisee injiraa miree bakka biyyatti yeroo sanii girrigirritu jira namatti ulfaataa even birrii baankii baastee 5,000 ol harkatti qabatu hin dandeettu baay'ee ulfaate yeroo sanitti yeroo haaceen du'e sanii lubbuun isaatti salphattu yeroo sanii amma yeroo sanii akkamitti haadha fi abbaa kiyya argee manni haadha fi abbaa kiyya ani yoo lukaan deemu daqiiqaa 20 natti fudhata namni akka abbaa jaafee namni dubartiilee ta'ee ka dafee deemu daqiiqaa 20 jitu fudhatu daqiiqaa 10 ta'e hangaruu daqiiqaa 30 natti fudhata yoo baajaajiin deeme immoo daqiiqaa 5 jechaadha innaa yeroo isaan bira dhabu yeroo hunda wallahi osoo boorsaa kiyya keessa birriin jiru osoo arganii birrii naa kaayan malee hin galle takka haadha fi abbaa kiyyallee boorsaa kiyya bananii fuudhanii birrii keessa naa kaan birrii 100 naa kaanii 200 naa kaanii 50 naa kaanii baay'ee isaan ajaa'ibee innaa ammallee aniin ulfaa'ee yoo ulfaa'u nyaata hojjechuu xiqqoo in ulfaata baay'ee ulfaata haati kiyya ganamallee galgalallee nyaata urgatanii ijoolleen naa ol erganii manni kiyya xiqqoo isaanirraa ol fagollee ta'u nyaata hojjetanii naa erganii ijoolleen immoo bira dhaqaa hojii gargaaraa jedhanii bakka hin jiraan yani maatiin kiyya akkana jaalatu yeroo san argee alhamdulillah ani haadha fi abbaa kiyyaa ijoollee sadaffaati saadaa gaafii isii kan lammaffaa jettee abbaa manaa kee duukaa akkamiin wal barte jedhee ammam wal janajjantanii ka jedhee fi abbaa manaa kee wajjin akitti wal barree garee WhatsApp wayii garee faamiliitii ijoollee biyya abbaa kootii ijoollee walitti garee ijaaranii warri haganumaa ijoolleen biyya keenyaa jedhee gaafadhe jennaaniin intalta daadaa kiyyaa qoyi mucaan tokko hin jiraafuu haati isaa gosa keessanii jettee fiddee basansanuma beekaa WhatsApp dharraa garee dharraa hin fidanii ani maqaa kiyya baluu Zaytuna Musa Abdullah iddoon itti dhaladhe magaalaa kana jedhee barreessee jala dubbatu didee na xannashee morka sanii jechaan immoo namni kun eenyu waan ta'eef jala dubbatu dida jedhee morkee akkasiin jaalalatti seenee morki badaadha ijoolleen morkina akkasitti achi booda edaa inni na beekaa abbaa kiyya beekaa haadha kiyya beekaa faamilii kiyya beekaa anallee na beekaa suuraa kiyya siifin argee jira ijoollee firaatirraa waan nan beene se'a inni duraa na beekaa
dagmoo gaaf tokko akkanatti walitti yeroo jaartii akkanaa argadhe jedhee hawwaa ture abbaan jaafee wallahi hawwaa ture laalee jedhan fotoo tunimmaa yoo na qabamte ta akkana isa argatan jedhee hawwaa ture gaafadhaa yoo barbaadan abbaa jaafee gaafadhaa naani na hawwaa ture garuu ani san beeku angaafuma san isa baradhee ji'a meeqa ka jedhuuf immootu wallahi ani fi abbaan jaafee yoo guddate jedhame ji'a sadii yani ji'a sadii sirritti inki jibbu sirritti halkanii guyyaa sirritti wal jala jenne halkanis guyyaa gaafa soo akkana taasuuf nu bullu qabna gaafa tokko ni yaadadha guyyaa lama hojirraa isa oolchee walitti taasaa oolle kala seriously ayyoon jaalatti yoo bultiif na barbaadu taate maatii kiyyatti ergadhuun jedheeni hin ergatee yoom sanni kaa hidhannee gara wal halaalfachuutti deemne ji'a sadii garuu sirritti taasuufne ji'a sadii gadi qabnee aasuufne wallahi allahu alam ji'a sadii ji'a afur ji'a sadii no ji'a lama ji'a sadii ni yaadadha mana tokko dalagaa mana kanaa ba'ee birrii naa dabaluu didanii na aarsanii qaamaa jijjiiradha jedhee mana tokko seenee mana san ji'a tokko dalagee mana tokko illee ji'a lama sirritti ji'a lama wal jala jennee achi booda ni kaayidhannee jechaadha baay'een turreanii finni abbaan manaa kee duukaa akkamii wal bartee wal jala jante ka jedhu kana deebisee obbolaa dhiiraa meeqa qabda ka jedhuuf lama kan dubaa ka jedhuufi sadiin qaba inni biraa mootu jechaadha barumsa kutaa meeqa barattee sadarkaa meeqaffaa baataa ani barumsa hanga kutaa 10 baradhee sadarkaa meeqaffaa baata kan jedhuuf yoo korrojee jedhe lammaffaa sadaffas ba'e korrojee garuu seriously qabxiin kiyyaa mana 20 irra tareen beeku mana 20 irra tareen beeku cimtuu haga sundaa cimtullee miti sanafi haga sundaa sanafillee miti jiddu galeessa baratu jiddu galeessaadha notti barreessuu baay'ee jaaladha handwriting kiyya baay'ee bareedaadha civic baay'ee jaaladha lammummaa jechaadha geography history baay'ee jibba እና ባዮሎጂ ኬሚስትሪ ፊዚክስ ማትስ ዋን አከሲን እንጃለዳ ገሩ ደንዴት ያገሱንዳን ገሩ በሩምሰ ከሰን እንጃለዳ አከሲ በረቱ ጅዱ ገሌሳ ደደብዱ ሙሉ ደደብዱ ሰኒ ሚቲ ጭምቱ ሙሉ ጭምቱ ለሚቲ አለደን ጅዱ ገሌሳ አንገ ኩታ ቁዳኒ በረዴ ወጋለማሞ ኮሌጅ በረዴ እንጅራ ኩታ ቁዳን በረዴ ወጋለማ ኮሌጅ ኮምፒውተራን በረዴ እንጅራ ጋፈ ቢየገልቱ ባል ሆጀቹ ፌታ والله إن شاء الله يوبي يقالي باجاجي أوفو بربادا أبان جافي حيا منان كنيني إرقا كانت هاي لوان بتي هورسي سوفي وانتي جتشالا لوان بتي هورسي سوفي إني برامو مالو جتشو بربادا سنفكاتي يودن لأي بروم ساكية تؤمري كمبيوتر رتي كومبيو مالا كاسا كاسي كان رتي وجتشو بربادا إن شاء الله يوربي نغرغاري كان غافي تربا فاما جري جولي ميكا هورتشو برفيتا والله أن جولد دمي سدي دو برباد تكوني كبا جولد دمي لما قرتنا حفظ جدي عبد رب الرقبة جولد دمي سدي دو بربادا جشادا دور بشاني فيك الرافدين تربفا إرقبياباتي ماتي كيف مال قوتي جرتا إرقبياباتي ماتي كيف مال قوتي جرتا كان جرو أكنت اللي كان قول إجتشوني ألفاتوس قرو همتوكو أني يوتيكاتي biyyaa ba'ee waggaa 6 osoo humaan godhatin maatii kiyya gargaaratu osoo humaan godhatin uffata uffadhuun alatti uffata qaama kiyyatti uffadhuun alatti waggaa 6f maatii kiyya gargaaratu ture jecha odoo birrii takkitti ufii kiyya irraan fudhatin inni gaafii saglaffaa gaafa biyya galtuu eessa jiraachuu feeta ka jedhu reefullee deemisee adaamaa jiraadhaan finfinnee fedhaa garuu hin danda'u humni kiyya waan hin dandeenyeef adaamaa jiraachuu barbaada jaafee keef gaafa guddate akkanni maal ta'u feeta wallahi jaafeen kiyya gaafa guddate akka aalima guddaa ta'u barbaada akka imaama masjida harama kaaba rabbi beeyti rabbi akka makkaa keessatti masjida sanitti imaama ta'u barbaada insha Allah gargaarsa rabbiitiin jechaadha rabbiin imaama na haa godhu rabbiin aalima guddaa addunyaa irratti beekame na haa godhu akka imaamul Ahmad ibn Hanbal akka imaamul Shafi'i imaama kana na haa ta'u fedha insha Allah gargaarsa rabbiitiin jechaadha
gaafii saglaffaa gaafii kurnaffaa jaafee keef gaaf guddate akka maal tahu feetaa gaafii kun kana fakkaata dubbii deebistuu qabda sarara gaarii Sadak komantii keerra deebisee dubbisaa gaafa duraa gaafii lamooyii kana gaafatte jira gaafii san irratti hin deebisu jedhee ture garuu atilleen idiiti gootee jijjiirtee jirta galatoomsin jedha gaafiin saadaa shoo kana fakkaata gaafiin itti aanuu garuu sa'aatii dheeraa fayyadamee jira okay namni kun eenyu akka ta'e hin beeku gaafii dheeraa na gaafate ammallee nama qubee afaan oromoo sirriitti barreessee danda'uudha gaafii baay'ee na ajaa'ibeedha garuu kana hunda yoo deebise sa'aatiin natti dheerata waan ta'eef amma daqiiqaa 26 akkas ta'e obboleeyyan kee kabajamoo fi jaalatamoo gaafii itti aanu inshallah sagantaa itti aanutti qabadhee dhufa kana hunda bakka tokkotti hin deebisa yoo jedhee ni dheerata jechaadha kanaafiyyuu hundumti keessanuu galatoomaa isiniin jedha galata guddaa na biraa qabdanii ulfaadha baga gaafii na gaafattanii anilleen deebii isinii deebisee kan irraa hafe immoo amma tokkoffatti yoo kan isinii deebise kan itti aanu immoo lammaffatti isinii deebisa maaliif jennaan viidiyoon hin dheerata dhiifama na offochaa isiniin jedha abbichi gaafii sanillee hin beeku hordoftoota kiyya ka'alaa na fakkaate garuu barreeffamni isaa mashallah nama sirriitti qubee eegee barreessu ammallee ijoollee barattuu ciccimtuudha namni akkana barreessu qubee afaan oromoo kanaafuu isinii deebisaa garuu amma deebisuu hin danda'u yeroo biraa isinii deebisaa naaf galata guddaa qabdanii ulfaadha inni biraa maal isiniin jechuu barbaadaa jedhu isin fakkaate namni bultii jaarachuu sodaatanii shamarran heerumuu sodaatanii wallahi heerumuu sodaatina maaliif jennaan tokkoffaa yoo eerumtee rabbiin ilma siif kenna ilmoon ati deettu suni gaachana keessii ta'a gaachana gaafati rakkattee gaafa waa si qunnamee gaafati waa taate namni si bira dhaabbatu ilmoo keeti kanaafuu bultii jaarachuu hin sodaatinaa jaarsi keessan immootu kafana keessan qaama keessan yoo miidhamtanillee yoo rakkattanillee yoo waa taatani waan fedhe haa ta'u badduu feete haa taatu gaarii feete haa taatu jaarsa jaarti jechuun qaama tokko kanaafiyyuu eeruma in sodaatina warri eerumtaniitiin immoo biyya ormaa dhaytanii jaarsa keessan jabeessaa bilis jaarsa keessan xaalliin godina yeroo baay'ee ijoolleen daasbooraa achi jaarsa achi qaban dhiisanii suni gagamaadha sun maalidha jedhanii kan biyya ormaa kana irra filatan wallahi umma fedhes taatu seenaa xiqqoo waliin dabarsitee jirta jaarsa kee hin dagatinii keessattuu namni ilmoo irraa argate jaarsa keessan jabeessaa isin jedha jaafeen irribaa ka'ee jira jaarsa keessan jabeessaa yoo naasaa keessatti dogoggoree yoo nu waa balleessee yoo nu waa jedhee dhiifama guddaa isin gaafadha jaafittiin hunu amma irribaa kaatee jirti amma irribaa ka'ee akka kan isiniin jedha naaf jiraadha naaf galatoomaa turtii waliin dabarsine keessatti yoo ilma namaati tari'anii jechaan dogoggoree isin miidhee jechaan isin tuqee waa badaa dubbadhee waa badaa waa balleessee dhiifama isin gaafadha dhiifama guddaa isiniin jedha unu jaafina jira bira taa'ee jira cawaadha ka amma irribaa ka'ee ijoolleen garii yoo irribaa kaate hin bootti garuu daa'imni yoo wallahi hin boonu yoo irribaa ka'e jechaadha noo kan akkana jira na bira taa'ee jira wayitanii boyuudha kan isin jedha naaf galatoomaa naaf jiraadha isin jaaladha isin kabajaa yoon dogoggora qabaadhe haadha jaafee iddoo kanatti dogoggortee jirta iddoo kanatti balleessitee jirta xayyibee ababa balleessitee jirta kana sirreeffadhu kana godhi jedhaati natti maa isiniin jedha I love you isin jaaladha oromoo koo isin kabajaa iddoo guddaa na biraa qabdanii naaf jiraadha naaf galatoomaa ulfaadha waama na ergadha jette boonanii waama na ergadha
akka kan isiniin jedha kaa turti gaarii طيب